Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhu hin dagatin akkasumas waan fooyyeffachuu qabnu irratti yookaan fooyyeffatuu qabnu irratti koomentiidhaan yaada nu dhaqqabsiisan immoo affeerraa kenna. Akkasumas odeeffannoo wayitaawaa soora gurraattii fi qalbii kan ta'ani yeroo irraa gara yerootti isin biraan kenna. Isin immoo maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan affeeramaan affeerraa kenna. Gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduu amma qabadheen oduu wayitaawaa fi akkasuma kan breaking news hedduu qabadhee jira. Isin biraan gaa oduun jalqaba. Akka Oromiyaatii fi akkasumas akka biyyaatti barattoonni yuunivarsiitii hedduu sababnis imaamata haaraa ministeerri barnoota gadi fide mormuudhaan yoo ta'u, imaamanni haaraan oduu amme yookaan immoo breaking news down coming again downin deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo gabaabduu tana daawwadhaa. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa godinaalee, zoonilee, aanaalee fi akkasumas guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru cimeetti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun, kaampii waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun, meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun mootummaa irratti injifannoo ol aantummaan galmeessa jedhee jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Lola gaggeeffame irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaati tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfiin mootummaan fudhadhe jedhus maal akka ta'e qabannee jirra. Isin biraan kenna. Oduun inni biraa Kaanaadaa, UK fi Awustiraaliyaan akkasumas biyyoonni biroo lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle, gara Itoophiyaa immoo yoo imalan Finfinneen alaa akka hin imalle, Finfinneen alaa yoo imalan taate immoo Finfinneerra reediyeesii kiiloomeetira muraasa irratti qofa akka imalan akeekkachiisanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin katuro ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubane isiniif dhiyaatu. Akkuma viidiyoo kanarraa argitanitti kun sagalee mormii barattoota yuunivarsiitiitti. Har'a akka guutuu biyyattiitti haala jedhamuu danda'amuun barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiran imaamata haaraa ministeerri barnootaa gadi fide mormuudhaan hiriira bahuudhaan sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Barattoota yuunivarsiitii kaariikulamii yookaan immoo sagantaa yookaan immoo imaamata barnootaa haaraa ministeerri barnootaa gadi baase kaayyoo dhokataa kan of keessaa qabuu fi kan miidhaa guddaa barattoota irratti dhaqqabsiisu jechuudhaan barattoonni hojiirra akkan oolle akkasumas imaamata haaraa ministeerri barnootaa gadi fide kana hin fudhannu jechuudhaan sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Barattoota yuunivarsiitii sagalee mormii dhageessisan muraasa akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Arsii, Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo, Yuunivarsiitii Waachaamoo akkasumas Yuunivarsiitii Salaalee, Yuunivarsiitii Odaa Bultumee fi kan nu asirratti hin dhiyeessinis hedduudha. Kaariikulamii yookaan immoo imaamanni haaraa ministeerri barnootaa gadi fide qabxiilee mormisiisoo hedduu kan of keessatti qabate yoo ta'u, inni tokkoffaan imaamata yookaan kaariikulamii barnoota digirii jalqabaa waggaa 3tti xumuramaa ture gara waggaa 5tti ol dheeressee jira. Damee barnoota fayyaatiin barnoota fayyaa digirii jalqabaa waggaa 2 fi baatii 5tti fudhatamaa ture gara waggaa 4tti ol guddisee jira. Akkasumas damee barnoota barsiisuutiin barattoonni eebbifaman damee barnoota ittiin barataa turan erga xumuranii booda osoo hin eebbifamne waggaa tokko bahanii barsiisuudhaan deebi'anii akka eebbifaman kan gadi dhufedha. Kana raawwachuun ministeera barnoota umrii barattoota xixiqqoosuudha. Barattoota abdii kutachiisuudha. Imaamata kaayyoo dhokata of duubaa qabu mootummaan dhimma kana irra deebi'ee ilaaluudhaan akka hafu taasisuu qaba. Ministeerri barnoota kaayyoo ilmaan hiyyeessa barnootaan ala taasisuuf qabatee socho'aa jiru erga hojiitti hiike bubbulee jira. Ragaan qabataman kana
firii qormaata kutaa 12 waggoota 3 darban galma ilaaluun gahaadha. Barataa 100 keessaa barataa 3 dabarsuun, barataa 100 keessaa barataa 5 dabarsuun akkuma addunyaa kanaatittuu waan hin yaadamnee fi waan hin taane kun jireenya ilmaan biyyattiitti qoosudha. Biyyattii ajjeesudha. Humna barate biyyattii keessaa dhabamsiisuun biyyattii humna barateen ala taasisuudhaan addunyaa duubatti hambisuudhaan hiyyummaaf saaxiluudha. Adeemsi kun adeemsa biyyattii miidhu waan ta'eef lammiileen biyyattii rakkoo kana furuuf barattoota cinaa akka dhaabatanis barattoonni waamicha taasisanii jiru. Gara biraatiin immoo mootummaan gaafilee barattoonni kaasan kana mariidhaan furuu caalaa humna bobbaasuudhaan dhaamsuudhaaf yaalaa jiraachuun maddeen odeeffannoo garaagaraa himaa jiru. Sagalee barattootaa kana dhaamsuudhaaf humna waraanaa akkasumas Riippaabilikaan Gaardii jedhamu yuunivarsiitota garaagaraa keessatti galchaa jiraachuun odeeffannoo bakkee garaagaraa irraa ba'an ibsaa jiru. Qaamonni garaagaraa humna fayyadamuu irra mariidhaan rakkoo kana furuudhaaf barattoota waliin mari'atuun akka barbaachisu yaada kennanii jiru. Humna waraanaa fayyadamuun gaafii barattoota humnaan ukkaamsuun yookaan ukkaamsuuf yaaluun balaa biraa qabaachuu akka danda'us akeekanii jiru. Oduun itti aanu Afrikaan weerara koleeraa waggaa 25 keessatti isa hamaa ta'e keessummeessaa jirti jedhamee jira. Jiddugalli to'annoo fi ittisa dhukkuboota Afrikaa CDC akka jedhetti Afrikaan weerara koleeraa jaarraa 40 keessatti isa hamaa ta'e mudataa jirti jedhee jira. Jiddugalichi akka jedhetti namoonni 300,000tti dhiyaatan vaayirasichaan qabamanii 7,000tti kan dhiyaatan ammoo du'anii jiru. Kunis kan bara darbee parsantii 30 dabaree jira yookaan parsantii 30 dabale jedhamee jira. Dhibeen kun dhiyeenya kana Angoolaa fi Burundii keessatti baay'achaa dhufu CDC'n beeksisee jira. Wiirtuu weerarri kun itti mul'ate Koongoo keessatti immoo to'annaa jala oolu himee jira. Oduun itti aanu Kaanaadaa, UK fi biyyoonni garaagaraa lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle yoo akka imalan ta'e immoo Finfinneedhaa akka hin baane akeekkachiisanii jiru. Kaanaadaa, UK fi biyyoonni biroo lola Oromiyaa keessattii fi akkasumas naannoo Amaarattii fi bakkoota biroo garaagaraa keessatti biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun cimaa dhufuu beeksisuudhaan keessattuu giddugala biyyattii naannoo Oromiyaatti haleellaan waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan Finfinneetti naannessee yookaan marsee loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru. Finfinneefillee yaaddessaa akka ta'e ibsuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa irraa odeeffannoo qaban irratti hundaa'uudhaan Finfinneen yaaddoo keessa kan jirtu ta'uu ibsuudhaan lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle yookaan imalan ta'illee Finfinneen ala akka hin baane Finfinneerrallee yookaan bayan taate reediyeesii kiiloomeetira 50 ol akka hin ceene yookaan hin dabarre lammiilee isaanii akeekkachiisanii jiru. Biyyoonni haala rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa jiru irratti xiyyeeffatuudhaan lammiilee isaanii akeekkachiisan UK, Awustiraaliyaa akkasumas Kaanaadaa yoo ta'an imbaasiiwwan biyyoota biroo hedduunis dhaamsa kana lammiilee isaaniitiif dabarsuun dhagahamee jira. Walumaa galatti haalli nageenyaa biyyattiin keessa jirtu baay'ee yaaddessaa kan ta'e ta'uu akkasumas humni waraana bilisummaa Oromoo naannoo magaalaa Finfinneetti kuufamuu fi haala adda ta'een of ijaaraa jiraachuu fi akkasumas sochii cimaa taasisaa jiraachuun magaalaa Finfinneettiifis yaaddoo hamaa akka ta'e eeranii jiru yookaan ifoomsanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa zoonilee godinaalee akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu madeessee hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu booji'uun kaampilee waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga kan gareetti irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibbaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa ture miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Kibba baha Oromiyaa aanaa Zuwaay duudatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argatu beeksisee jira. Guyyaa tokko dura jechuun 15/15/2025 halkan mooraa waraana mootummaa aanaa Zuwaay duudaa ganda Bushee Dannabaa jedhamutti argamu irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Tarkaanfii fudhate kanaan mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun loltoota mootummaa jahammoo harkaan qabuun yookaan booji'uun kan hafanis adabbii birootiin adabee kan adabbirraa hafte mooricha keessa yaasee bittinneessuu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Warroota qabaman yookaan booji'aman keessaa namoonni 2
Kaabinoota mootummaa yeroo darbe leenjii Awaash Bishoollatti fudhatanii deebi'uun uummata irratti dararaa garaagaraa raawwataa turanii fi miidhaa garaagaraa dhaqqabsiisaa turan akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyama kana jechuun sadaasa 15/2025 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Arsii Nageelletti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatuun beekamee jira. Arsii Nageellee ganda Basaqoo iddoo addaa Awwaaree jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa kanarratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Guyyaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa mana Sibuutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argatu isin hin geennee turre odeeffannoo dabalataa qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa barraa kana aanaa mana Sibuu ganda Waajee iddoo addaa Qilxuu Luboo jedhamutti kan argamu mooraa waraana mootummaa irratti barraa kana haleellaa raawwateen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise guyyaa kaleessa kan isin hin geenne yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee jira. Haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwate mooricha guutumaan guutuutti hojiin ala kan taasise yoo ta'u loltoota mootummaa 12 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 8 madoodhaan adabe 2 immoo fayyatti harkaan qabu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduu fi akkasumas qophii waraanaa hedduu kan booji'e ta'uu odeeffannoon dabalataan nu ga'e ibsee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa akka dhaqqabsiisu odeeffannoon nu ga'ee jira. Haleellaa raawwate kanaan mooraa waraana mootummaa hedduus hojiin ala taasisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana yookaan immoo guutuu isaa akkuma nu ga'een isiniin geenna. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbisuu itti fufee jira. Tibbana bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa leenjisaa ture ga'umsaan xumursiise bakkoota garaagaraatti eebbisaa turuu isiniin geennee turre. Har'as humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture sirna ho'aan eebbisee jira. Akkasumas bobbaasee jira. Gama mootummaatti bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabatee odeeffannoon maaltu jira jennee argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaan Oromiyaa guutuu keessatti maqaa tarkaanfii fudhatu jedhuun haleellaan humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti raawwatu lubbuu galaafataa jiran cimee itti fufee jira. Guyyaa kaleessa haleellaa humnoonni mootummaa raawwataniin dargaggoonni 6 lubbuun kan galaafatame ta'uu isiniif gabaafne turre. Gabaasa kennan booda odeeffannoo dabalataa argannee jirra yookaan odeeffannoon dabalataa nu dhaqqabee jira. Odeeffannoo kanarratti Jawaar Mohammadis dargaggoonni aanaa Hancaaritti humnoota mootummaatiin ajjeefaman 6 osoo hin taane 8 ta'uu gabaasee jira. Odeeffannoon kun ammas odeeffannoo dabalataa biroo qaba. Ajjeechaan kana qofatti hin dhaabbanne namoota hedduu akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Naannawa san qofatti yoo xiqqaate kan ajjeefaman namoota 15 akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa kan jiran yoo ta'u akka Harargee lamaanitti haleellaan namoota nagaa irratti raawwatame namoonni lubbuu dhaban baay'ee akka ta'e hedduun dubbataa jiru. Ajjecha namoota nagaa irratti raawwatamu kanaan wal qabatee kana dura Jawaar Mohammad jecha tokko jedhee jira. Ammas irra deebi'uudha ajjechaan biyya teenya goolaa jirtu mana hundani seenti jechaa turre jechuudhaan waan jecha kana mirkaneessu gabaasee jira. Poolisii fi milishaan mootummaan bobbaase fira caasaa fi akkasumas kaabinoota mootummaa irrattis ajjechaa raawwatee jira. Haaluma kana poolisoota fi milishoonni bilxiginnaan uummatatti bobbaase obboleessa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa ajjeesee jira. Hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo obboleessa isaa kan Dambal Bariisoo jedhamu milishoota fi poolisoonni irratti dhukaasuudhaan rasaasa 3 haleellaa irratti raawwatuudhaan Shawaa Bahaa magaalaa Maqitti ajjeesanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e baha Oromiyaa Harargee lamaanitti namoonni haala adda ta'een ajjeefamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan dubbataa jiran yoo ta'u kanaan wal qabsiisee namni yaada keessan nuu kenne tokko mootummaan nama nagaa ajjeesee nagaa kan fidu heda wanti deemaa jiru baay'ee nama dhiba waan kanatti deemaa jiru quba qabaa jechuudhaan akka gaafii itti ta'e dubbatee jira. Mootummaan nama sodaachisuuf gocha kana kan raawwachiisaa jiru yoo ta'u taate namni sodaa akkanaa bira dabree jira. Haala kanaan wanti tasgabbaa'u hin jiru. Namni tokko karaa malee ajjeefame kumatu gadoo godhata. Gaafa hunduu gadaa'ee gadoon mana hundaa seente immoo to'atuun nama dhiba. Humnoota nama ajjeesan kana mootummaan dhaabsisuu qaba jedhee jira.
Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isinii wajji ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.